Hai kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Rashaad Zeenuu jirra jirtu kabajamtoota akkam fayyaa keessanii annagaa kooti alhamdulillah. Egaa barumsa biraatiin illee walitti deebinee jirra. Egaa obboleewwan kiyya baga jiraattaniin isiniin jedha. Asumaan ijuu hordoftootan kiyya warri haga yoonanaa wajjin jirtan galatoomaan isiniin jedha. Egaa YouTube chaanaalii kiyya illee seentanii akka subscribe naaf gootanuun isiniin jedha. Maqaa YouTube kan kootii kunoo akkuma arguu jirtan Rashaad Zeenuu ka jedhu kanadha. Seenaatii daawwadhaan isiniin jedha. Kun akkuma gubbaa irratti arguu jirtanii egaa kun chaanaalii kan kootiidha. Bakka Rashaad Zeenuu jedhu kana tuqaatii akkasitti viidiyoo garaa garaa illee wantan gadhiisni jira. Akkaataa zeenii maallaqa nyaatu ofirraa itti cufnu, akkaataa YouTube viidiyoo irraa gadi buufannu, akkaataa jawaala keenya illee foormaatii goonu, akkaataa imoo TikTok ka jedhu fayyadamnu. Egaa waan garaa garaati aappii garaa garaati kanan barsiisee jiru. Kun akkuma arguu jirtanii kana seenaatii viidiyoo kiyyallee naa daawwadhaati. YouTube kiyyallee subscribe like kanaa gootanuun isiniin jedha. Egaa galatoomaan isiniin jedha. Barumsi irraa waa'ee iimeelii akkamitti banannaa waan jedhudha. Egaa haga xumura qophii kiyyaatti na faana turaan isiniin jedha. Iimeelii akkamitti banannaa waan jedhudha. Egaa namni gariin keessanillee numa beektanii warra hin beekneef immoo barumsa ta'a jedheetanii iimeelii akkaataa itti banannu ilaallaa jechuudha guyyaa irraa kan ammoo inshallah. Egaa iimeelii warra hin beeknee fi iimeeliin kun karaa lamaan banachuu dandeenya. Tokko karaa siitingiitiin, inni tokko immoo karaa Gmailii keessaan banachuu dandeenya. Yoo hin qabaanne illee kunoola aappii isa kana gadi buufadhaa isiniin jenna. Yoo hin qabaanne illee aappii kana gadi buufattanii irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa dirqama namootu qabaachuu danda'a. Kunoo aappii isa kanaa jechuudha. Kunoo aappii isa kanaa. Kunoo Gmail ka jedhu kana gadi buufadhaan isiniin jedha. Yoo isa kana gadi buufattanii jettanii isa keessaan dhattanii banachuu dandeessu jechuudha. Gmail ka jedhu kana banachuun keenya dirqamaa jechuudha. YouTube yoo san qabaanne namaaf illee subscribe gochuun dandeessanii. Sanaafiyyuu iimeelii kana haala isin itti banattan kunoola asirra gadi deemtanii asirraa yoo banachuu feene kunoo asiin kan nuti banannu jechuudha. Kunoo add kunoola asirraan seenneetiyyi Google bakka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Amma gara banachuutti nu geessaa jira. Asirratti ramzii moobaayila keessanii naqxu jechuudha. Kan moobaayila keessanirraa qabdanu kan jawala keessan ittiin hidhattanii jirtanu sin gaafata bakka kanarratti yeroo seennu jechuudha. Akkanatti ofirraa itti naqxanii jechuudha. Yeroo itti naqxanii jettanuu bakka kana isinii fidaa jechuudha. Amma gaa asirratti iimeelii banannuu waan deemnuu fi waan feene barreessinaa jechuudha. Nama fakkeenyaaf maqaa kan kun barreessaa. Karaan tokko asiin seennaa jechuudha. Inni karaa lammataa immoo seenee isin agarsiisa gara siitingiitiin agasuu na faana turaan isinii. Egaa asiin siitingii keenya keessa seennaa jechuudha. Jawaalli siitingii dhaben jiru. Kunoo bakka siitingii jedhu kanarra seennaa jechuudha. Bakka siitingii jedhu kanarra seentaniitiyyi bakka siitingii kanarra seentanii akkanatti gadooftanii jechuudha. Asirra akkanatti gadoofnee keessan yookaan akaawunti jedhee isinii fiduu danda'a. Kan koorratti akaawunti inda baakaabbi bakka jedhu kana gadi rukunnaa jechuudha. Akaawunti bakka qulfii kana arguu jirtanii akaawunti bakka jedhu kana gadi rukutaa jechuudha. Yeroon bakka akaawuntii kana rukutee jedheedhe akaawuntis ka jedhu ka tokkoffaa irratti dhufe kanan gadi rukutaa jechuudha. Yeroon akkanatti rukutee jedheedhe asitti fidee naa baasaa jechuudha. Asirratti add akaawunti kamiila gadii kana tuqxanii jechuudha. Yeroo kanatti tuqxanii jettanuu Google bakka jedhu kana filattanii jechuudha. Bakka Google jedhu kana filannaa jechuudha. Yeroo kanatti filannee jenneen ammas asiinis ramziidhuma moobaayiliiti kan inni fidee jechuudha. Kan jawaala ittiin hidhattanii jirtanuu itti naqattanii banattu jechuudha. Yeroo isa banannee kaane jenneen amma asumaanuu gara iimeelii nu geessaara jechuudha. Asirratti gaa waan feene jennee banachuu dandeenya jechuudha. Amma asirratti Oromiyaa. Dhiifama asirratti iimeelii haaraa banachuu waan deemaa jiruuf Greet account bakka jedhu kan arguu jirtanii bakka kana rukuttanii jechuudha. Kunoo bakka kana rukuttaniitiyyi dabarfannaa jechuudha. Greet account haaraa banachuu waan deemaa jirru amma iimeelii haaraa waan banuu deemaa jiruu fi asirrattanii barreessaa jechuudha. Oromoo gara gadiitti immoo abbaa biyya. Akkasitti garuu walitti gara gadiitti first name last name irratti barreessanii next bakka jettu kana rukuttanii jechuudha. Kun arguu jirtanii next kana rukunnaa jechuudha. Yeroo next kana rukunnee jenneen asirratti guyyaa filannaa jechuudha. Asirratti
guyyaa amma fakkeenyaaf ani day bakka jedhu kanarratti lakkoofsa 5 guutaa jechuudha. Asirratti immoo maayessa ta'uu Abriilii Juunii kana garuu kuttanii keessaa bara filattanii amma maayirran godhaa jechuudha. Asirratti immoo bara 19 bakka bara dhaloota keessanii bara 1989 godhaa jechuudha nama. Isin hanga feetan egaa bara 19,2000 gadi ta'uu qabaa jechuudha. 90 wayi 80 wayi godhachuu qabdanii akka inni isin rakkifneedhaa fi bara 1989 godhe asitti immoo bakka kanarratti immoo saala filattu jechuudha. Faamil yoo ta'e shamarraa jechuudha. Meeliin immoo dhiiraa anamma meeliirran godhaa jechuudha. Akkasitti yeroon xumuree jedhee next bakka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo kanatti rukunnee jennee as keessaa filadhuu isiniin jedhaa jechuudha. Kana keessaa kan feetirraa anamma Oromoo abbaa biyyaa ka jedhu kana lamaan keessaa kanan fedhen filadhaa jechuudha. Kana lamaan keessaa anamma isuma tokkoffaa kanarrattanii kiliinii godhaa. Sana booda ergan tuqaa kana irra godhee jedhee yoo feetan isa gadii kana keessaa filattu jechuun illee bakka lamatti isinii baasee yoo feetan isa olii yoo feetan isa gadii. Sana booda keessaa filattanii next bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kunoo next arguu jirtanii. Egaa kanarra bu'ee next bakka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo akkasitti next kana rukunnee jennee amma paaswordii naqannaa jechuudha. Paaswordii asirratti naqannaa jechuudha. Gaamma bakka kana lamaan irratti iyyuu paaswordiin gosa tokko ta'uu qabaa jechuudha. Gara gadii kanatti illee koonfirmii kanarratti illee qubeedhuma tokkotti naxxanii jechuudha. Sana booda next bakka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Dhiifamaa isa gadii kanatti sirrii miti jechuu jira jechuudha. Sirnatu galatatti naqee jechuudha. Egaa akkasitti yeroo paaswordii guunne kana jenne next bakka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Amma gaa kunoo naaf banamee jira jechuudha. Anaaf amma arguu jirtanii bakka kanarratti ammas itti dabalaaf yoo feetee lakkoofsaan hidhadhuu naan jechuu jira. Ani waan hin hidhachuun feene biran darbaa jechuudha. Bakka kanatti yes I am in ka jedhu kana dhiiftaniitiyyi bakka escape jedhu kana rukuttanii jechuudha. Bakki isin rukutuu qabdanii kunoo bakka kanaa jechuudha. Dhiifama. Bakka kanarratti bakka password bakka escape jedhu kana rukuttanii bira dabarfannaa jechuudha. Malee lakkoofsatti hin nannu escape. Anamma kunoo banadheen jira jechuudha. Gaa ergan banadhee ammallee hin xumurree jechuudha. Oromoo abbaa biyyaa dhee kan silaa asirratti ammas kunoo next bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Next bakka jedhu kana rukunnaa jechuudha ammas. Sana booda yeroo inni barreeffama hedduu kan akkanatti isiniif fidee akkasitti kana olooftanii jechuudha. Yeroo kana akkasitti olooftanii jettanii I agree bakka jedhu kana arguu jirtanii I agree bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Amma xumuruuf deemaarra waan ta'eedhaaf. Amma banannee jirraa jechuudha. Amma akkasitti banannee jirraa jechuudha. Kana keessaa gaa inni nama banadhee kunoo isa kanaa jechuudha. Akkuma arguu jirtanii kunoo isa kanaa jechuudha. Inni nama banadhee ka'ee jechuudha. Imeeliin kan koo isa kanaa jechuudha. Yoo feetan asirratti keessan kan feetan kana keessaa qabattuu jechuudha. Kunoo kan koo isa kanaa jechuudha. Anamma banadheen jira jechuudha. Nama fakkaata haruma gabaabaadhaanii yuutuubii ittiin banachuu nan danda'a jechuudha. Ammas keessaa xumurreerraa jechuudha. Egaa yuutuubii bakka feene hidhannee ittiin banachuu dandeenya. Egaa haga barumsa biraatii walitti deebinu nagaa jiraadhaan isiniin jedha. yuutuubii kiyya subscribe like akkanaa gootanuun isiniin jedha. Karaa gabaabaadhaan akka yuutuubiin banatamu egaa gmail ka jedhamu sanallee gadi buufattanii yoo moobaayila keessan irra illee hin jirrellee waan sana gadi buufachuun dirqama keessanii piilistoorii keessatti argama jechuudha. Egaa aappiin kunii jechuudha. Aappii kan sila isinitti agarsiise sana jechuudha. Kunoo gmail ka jedhu kana gadi buufachuun dirqamaa jechuudha. Yoo achi keessaan qaban seetingii keessaan nattanii akka banachuu dandeessan illee isinitti agarsiiseera. Baay'ee.